Baay'ee kabajamtoota daawwattoota keenyaa nagaa waaqayyoo bakka jirtanitti isiniif haa baay'atu jirtu nagaa keessanii nu nagaa keenyaa galanni waaqayyoof haa ta'u har'as immoo waan haaraadhaan dhufeen jira. Wanti haaranii dhugaa dubbachuudhaaf wannuma asitti argitan kuni nagada. Haala yeroo ammaa gabaan itti jiru gabaan barbaree gabaan shunkurtii wantoonni mana keessatti nuti fayyadamnu maal fakkaata kan jedhu isiniif qabadhee dhufeen jira. Egaa yeroo kanatti wanni hundumtuu bushaa miti wuddiidha. Sababni isaa sababa geejjibaa wal qabateeti. Wanna biraatii miti hundi keessan ni beektu. Nadaajiin hin jiru waan ta'eef meeshaan bakka bakkaa gala waan ta'eef kanatti baay'ee tokko waddadee kan akka shunkurtii fi kan akka barbaree waddadeeyyuu akkam jedhee isinitti maan jira jedhee hin yaadu. Egaa mucayyoon tokkos meeshaalee suuqii kan kiiloodhaan gurguramu adaraa kee viidiyoodhaan nu kottuu jettee dhiifama viidiyoodhaan nan dhufa isas. Innis akkuma jirutti dabalee sababni isaa maali yoo jettanii haaluma geejjibaatiin wal qabata malee wanta biraatii miti. Nadaajiin hin jiru konkolaataan bakkaa bakkatti socho'u guyyaatti muraasa waan ta'eef meeshaan magaalaa tokkorraa gara magaalaa biraatti galaa hin jiru. Kagaluu akka ta'ee kagalchu immoo hin waddacha jechuudha. Barbareen yeroo ammaa kana kiiloon qarshii 800 jechuudha. Barbareen kiiloon qarshii 800. Maal isiniin jedhaga qarshii 800 kiiloo tokko yeroo bittanii barbareen kuni kiiloo 5 jechuudha. Kiiloo 5 har'uman bite jechuudha. Ammuman gabaadhaa bitee fidee naafa goggogu jedheen diriirseetiin jira. Kiiloo 5 aga gannaatti akkana tajaajiluufin qopheeffachuufin kiiloo 5 bite. Yaa dhugaa dubbachuudhaaf wantoonni akka shunkurtii kunis baay'ee waddiidha. Shunkurtiin yeroo ayyaanaa as keessa magaalaa kana keessatti yeroo ayyaanaallee qarshii 30 kiiloo bitaatii turre 25 30 bitaa turre akka yoo jabaate yeroo ayyaanaa 30 binne yeroo ayyaana hin taane 25 bitaa turre meezana. Amma meezana irratti kiiloon qarshii 110. Yaa hushii sana dhugaa dubbachuudhaaf laashii sana ishee argaa jirtan kana qarshii 200 mana baarraa yookiin dubartoota gabaa geeffatan irraa bite jechuudha. Qarshii 200 bite. Baay'ee tokko gabaan dhugaa dubbachuudhaaf baay'ee nama dabbaraa baay'ee tokko wuddiidha. Wanni kamuyyuu wuddiidha yeroo ammaa kana waaqayyoon haala geejjibaa kana nagaatti nu deebisee wanni hunduu akka gabaan tasgabbaa'u yoo ta'e malee gabaan haala kanaan itti fufe taanaan namni jiraachuun isaa baay'ee shakkisiisaadhaan isiniin jedha. Namni barbaree kiiloo tokkotti qarshii 800 yeroo bitutti egaa akkam jedhee isinitti masinuyyuu tilmaamaa kiiloo 2 yoo bitanne hagam baasnaa 3 yoo bitanne hagam baasnaa 4 yoo bitanne hagam baasna kan jedhu tilmaamaan isiniin jedha. Asitti abukaadoodha. Abukaadoon kuni qarshii 60 jechuudha. Innillee bareeda galata waaqa qarshii 60 bitame hagi kun guutuuni. Fireenyi 7 qarshii 20 jechuudha. Fireen 7 qarshii 20. Kun guutuun immoo jilmaan iddoo kanatti qarshii 60 isiniin jedha. Shunkurtiin 200 isiniin jedhe. Barbareen illee kiiloo 5 bitee qarshii 800 rukutaa ilaala. Herreegasa akkasuma goomman illee bitee goommanni qarshii 40. Qim'eewu barbaree sana jechuudha. Osoo bilaa moo maal jedhama? Osoo bilaa jedhama. Qarshii 40tu bitee. Egaa naganni guyyaa har'aa kana fakkaata. Waaqayyoon haala gabaa biyya keenyaa nuuf haa tasgabbeessu malee gabaan nadaajiin dhabamee gabaan haala hammarra jiruun itti fufe taanaan baay'ee sodaachisaa. Wantoonni akka kikkii misiraa, kikkii beeqilaa, mokoroonii, paastaa wantoonni kunis kan durii irraa dachaa dabalanii jiru jechuudha. Wanni akka sukkaaraa kuni sababni isaa immoo heddumaa geejjibni dhabame jechuudha. Hedduma geejjibni dhabame wantoonni akka kanaa hedduu ol ka'an jechuudha. Fakkeenyaaf misirri yeroon suuqii kana banu jechuudha. Yeroo suuqii keenya bannu misirri kikkiin qarshii 180 ture. 180 irraa 200 galee
Amma immoo misirri kikkiin qarshii 400 jechuudha kiiloon qarshii 400. Egaa wantoonni suuqisii wanna gabaarraa akkanatti wanna jiidhaa binnu osoo hin taane wanni suuqidhaa kiiloodhaan safaramus dachaa dabale jechuudha. Akkam jedhee isinitti himaa kikkiin misirri difiniin wanti hundumtuyyuu dachaa dabalee isaaf immoo hunda isaa herreega baasee yeroo ammaa kana wantoonni suuqitti gurguraman kiiloodhaan meeqaa jettanii gaafii baay'een na gaafatta waan ta'eef isa herreega isaa baasee viidiyoo haaraadhaan nan dhufa waan ta'eef egaa jabaadhaa waaqayyoon kadhadhaa waaqayyo haala geejjibaa kanaa nagaatti nuuf haa deebisu. Gabaan haa tasgabbaa'u malee gabaan akka kanaan immoo yoo itti fufe hiyyeessatu jira waan meeqatu jira nama daa'imaa guddisutu jira. Kanaaf gabaan haala kanaatti fufnaa inuma nama sodaachisa waan ta'eef gaarii nuuf haa godhu waan dhiin isiniin jedhaa viidiyoo koo laayikii godhaa ulfaadhaa kabajamaa isin jaalanna.